hin dhiphatina. Namooti hedduun furmaata bira ta'anii rakkataa jiran malee furmaata irraa adda baanee miti. Wanni amma nu bira jiran martinuu waan nu caala nu miti. Waan nuun gadi qofa nuti waa hundarra caala. Ka caaltu qabanneeti nuti ka didiqqaati irra dhiphataanu. Dhiphatees ammoo jireenya tokkollee jijjiiruu dandeenya. Wanni si caala hin jiru obboleessa kiyya. Yoo ati jiraatte wanni marti jira. Yoo ati hin jiraatin wanni marti hin jiru. Jiraatis amma jireenya keessan keessa wanni isin dhiphisu waan jiraattaniif kana hunda dhaggitan. Yooya nageenyi waaqayyo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baay'atu. An obboleettiin teessan hin seenne birbisaa dhadha viidiyoo bifa biraatiin qabadhee isin bira dhiyaadheera. Viidiyoota kanaan dura irratti waa hedduu akka keessaa fudhataa turtanii abdii qaba. Isin irrallee nama tokko tokko irrallee dhaga'eera. Jijjiirama hedduu akka irraa fidaa jirtan dhaga'eera. Adhammoon viidiyoo biraa qabadhee isin bira dhufeera. Viidiyoo kana ammoo laalisa keessaniin dura like, subscribe akkuma kana ammoo share godhiisaa namoota dhaqqannellee akkasiin dhaqqasitanu isin gaafadhaa. Turtii gaarii. Mata duree adda qabannee dhunne ammoo dhiphachuu dhabu. Mata duree jedhu qabannee dhunne. Mata duree kana ammoo ka fudhanne Maatiyos Wangeelii 6:25 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota ifiitiin akkanadha. Hin dhiphatina. Kitaaba qulqulluu keessatti hin tolchina jedhameeru martinu akka nu tolchiisaa deennu akka nu tolchiisaaf itti tattaaffii godhan waan beekame qofaadha. Hihatina, hi'ejjina, hihalchina, hin dhiphatina jechoota achi keessaa fayyadama hundi isaanii jechoota akka nu tolchiisaa deennu qofa malee jechoota nuti akka hin tolchine jedhanii waan hin ragatamne qofaa miti. Foon keenya kun karaa adda addaatiin jireenya keenya irratti akka nuti dhiphachuu dandeenyu waan beekuuf hin dhiphatina jecha jedhu fayyadame. Dhiphatiisa odoo hin ta'in ilmi namaa furmaata fiduu kan danda'u yaadii isaanii yaada ammoo irraa hojjetii isaanii. Jireenya keenya keessatti akka dhiphatiisa dhabisa wanni nu godhuu qabnu waan lama. Tokkoffaan wanni sun dhufeera jijjiiruu waan dandeenyu yoo jijjiiruu dandeenyu teennetti dhiphachuu nu barbaachisu kaan irraa hojjetudha. Lammaffaa wanni gara jireenya keenya irra dhufu waan silaa ammoo wanni nuti dhiphannu waan silaa waan tokko godhuu hin dandeenye inni lammaffaa. Sa'ammoon amannee fudhatudha. Maaf ennaan dhiphatiisa waan godhuu dandeenyu tokkollee waan hin jirreef. Fakkeenyaaf kutaa 10 yookaan kutaa 12 maatirikii jidde dhiphatiisaan immoo maatirikicha adda kana dabaruu hin dandeetta. Waan tokko ebeelu du'e ati dhiphatiisaa waan kana fuutee jireenya yookiin ammoo jiraachisisuu hin dandeetta hin dandeettu. Qarshiin ta'ee dhufee sirraa bade dhiphatiisaa waan kana fiduu hin dandeetta hin dandeettu. Jaalalleen keenya dhufee waliin jiraannee guyyaa tokko nu keessaa ka'ee jireenya keenya keessaa baay'ee dhiphatiisaan nama san gara jireenya keenya fiduu hin dandeenya hin dandeenyu. Dhukkunni haa jennu dhukkunne tanaa gara galee dhiphatiisaa waan tokko fiduu dandeenya hin dandeenyu. Wanti kamiyyuu inni jireenya keenya irra jiru amma tana nu dhiphasa jiru hundi isaanii waan dhiphannee wafinnu qofaa miti. Fakkeenya mana warri kireeffannee jiraannu mana kiraayin sa'aatii isaa kun ammoo yeroo isaa nu geetu dhiphannee fidii isaa hin dandeenyu. Maan godhiisan gara furmaataa tattaafatiisaaf. Dhiphachuu dhabiisaaf wanti fayyadamuu kan jennu lama ejoon tokkoffaa. Wanni nu irraa dhiphannee waan amma tana furmaata irra kennuu dandeenyu moo waan kennuu hin dandeenye gaaffii nufi gaafannu. Yeroo hedduu waan jireenya keenya keessaa fi gaafadhu keessaa kana wanni tokko ta'ee baddee karaa gortee waan kana amma kana jijjiiruu hin danda'a mee takkaa walii haasu'a yoo laalu karaa kanallee waan kana jijjiiruu hin danda'u tanallee waan kana jijjiiruu hin danda'u kanaafu filannoon lama yoo jiraate ammuma tana ka'anii deemu ka dhukkube maantuqa mana marfee deemu yoo qarshii harkaan qaban warra qarshii bilbilu yoo hin qabaannellee hoo karuma biraatiin furmaata waan jedhu hunda tolchuu malee dhiphatiisa isaa duwwaani furmaata tokko ta'uu hin danda'u lammaffaan maanii wanta jijjiiruu hin dandeenye wanta ta'eeru tokko taduba deebichee karaa adda addaallee deemtee fiduu hin dandeenye tokko tokkollee jireenya kee irra dhufuu danda'an. Isas ammoo maan godhatta amantee fudhatta wanni kun ta'ee bakka waan godhuun qabatteeti akka jireenya keetitti amantee fi fudhatu malee dhiphatii isaanii waan silaa gara keetti dhufu kan ifirraatti ittisuu hin dandeettu. Garuu maan godhi isaan jijjiiruu dandeetta yaadii isaanii. Wanni tokko wanni rakkinni akka nu dhufu wanni gochisiiseeru maani gaaffii jedhuun garagaltee deebite waan kana ammoo akkamiin deebisuu danda'a akka jedhu yoo garagaltee gaafatte rakkinni tokko yoo hin beekinni furmaata tokko beekuu hin dandeettu jalqaba waa'ee rakkinni sanii dhiphatu waa'ee furmaata dhiphatu dhiiseeti rakkinnichi maani gaaffii dhufi gaafadhu lammaffaa ammoo rakkinnicha akkam godhee ifirraa deensisuu danda'a maaniif rakkinnichi lafa ka'ee hin dhunne. Gaafa rakkoo tokko beekan qorsa fidiisi nama rakkisu. Nuti yeroo hedduu maani rakkinnicha odoo beekin qorsaan rukkinya. Saayintistichi tokko akkasi jedhee maan jedhee
addunyaa tana rakkoo isii furiisaaf odoo sa'aatii tokko naa kennane daqiiqaa 59 hunda rakkinnichi maa akka ta'e beekisa irra xiyyeeffannaa godhadhaa jedha. Kana cumaan jechuudha daqiiqaa 59 hunda adda irra fudhadhu maa akka ta'e waa'ee rakkina kanaati qo'annoo sarara geggeessa. Daqiiqaa tokko ammoo waan silaa yookaan furmaata santi geewwa akka danda'u waan beekuuf. Waan nama jireenya keenyarra akka rakkinaa ta'e akka dhiphinnaa ta'eeti jireenya keenyarra bara keenyarratti wanni nu guddatee mul'atu jiru kuni maanidha. Wanni kun maa akka inni ta'e naa beekte tokko maani lammaffaa wanni kun akkamiin dhufuu danda'a. Wanni kun akka inni dhufuuf wanni isa gochisiise maani. Waan kana gaafa beektee xiinxaltee akka inni dhufeef maanummaa rakkina keetii gaha beekte furmaata bira geessaa fi daqiiqaan tokko gaha jedhee beekaan sun ennaa akkuma kana waan gara jireenya keenyarra dhufu maanummaa isaa beennee akka inni dhufe beenneeti waan lama goona tokko maan goona rakkina san jijjiirisaa fi ammuma kanaan kaanee tattaaffii goona akkamiin jijjiiruu dandeenya namooti hedduun furmaata bira ta'anii rakkataa jiran malee furmaata irraa adda baanii miti. Mana kana amma maanna wada mana kana keessa akkan ta'e mana babayyaa amma tana jijjiiruu waan danda'u. Waan inni silaa jijjiiruu danda'u qofaan dhiphisiisu wayaantu akka nattee ta'e maanii kun nattee amma tana waan jijjiiruu danda'u malee waan hin dandeenye muti. Jireenya jijjiiruu dandeetu waan jijjiiruu dandeetu waan amma tana jalqaddee wanna hedduu waa harka keenya keessa jiru. Akka dhiphannuuf akka waan kana keessallee buun hagochisiis ammoo nuudha. Wanni bara keenyarra guddaalee xiqqaallee ka godhu ammoo nuudha. Wanni tokko akka ilaalcha keetii jira malee akka fiin jiru jedhani warrooti beektuti akka ilaalcha keerratti definition yookaan dammoo irra hiika kennite malee wanni guddaan hin jiru wanni xiqqaan hin jiru wanni badaan hin jiru wanni hamaan hin jiru maanti hamaaf dansaallee godha ilaalcha keeteedha. Ilaalcha keenyaadha harki guddaa waliin nu dhiphisuu jiru argitanii yoo jiraatanii namoota tokko maatirikii amma jigeera amma achi jireenyi xiyyaasi dhaabbatte dheeti gaarii fudhatee gara ifejjeesisaa inni adeemu tokko ammoo maatirikii jullee carraan kiyya hedduudhee garatti aanu deema. Gara dhiphatii sabaa wal qabate kan jireenya kiyyaa wal qabate waan tokko isinitti maa yeroo hawaasaa baradhu sanii kutaa 10 irratti maatirikii yeroo fattanumu filannoo akkanaaf jala kekkee tokkoffaa maatirikii kana gaafa dabaree naachuraala galeetii digirii 2 bariisaaf yaalii godhaa jedhe. Lammaffaa gaafa isa fiduu dhabe ammooni gaafa 2.2 gaafa fiduu ammoo 2.0 irraa achi gulanna fide ammooni kolleejjii galadhe. Sadaffaa ammoo yoo sudde dhufuu dhabaate 1.0 maniin kulle yoo dhufellee koorsii gaggabaabaa isa baradhaa jedhe. Sadaffaa inni dhuma ammoo yoo wanni tokko dhufuu dhabee effedhan sulle yoo isiin dhutte jedhe. Haga hojjedhe dura akkasanii moti akka hojjedhe akkasanii moti garuu yoo isiin sulle akkasan teete dhutte wantoota biraa dalaga malee anammoon isa kanarraa fuudheef kenne jireenya kiyya asirratti hin fannisu. Wanni amma nu bira jiran martinuu waan nu caala nu moti waan nuun gadi qofa nuti waa hundarra caala akkana dhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nafi keenya uffata keenya kana hin caalu lubbuun teenya tana nafa keenya kana hin caaltu jedhe. Wanni yeroo hedduu jireenya keenyarraa kan dhiphanu nu gochisiisu maani wannoota caala nu moti wannoota xixiqqaadha harki gurguddaa waan caala odoo ta'e xixiqqaa nafa kanaaf wayaa tana tanti irra caalaa jedhe. Akkuma beekame wayaa tanarraa nafa kana caala ka caaltu qabanneeti nuti ka xixiqqaati irra dhiphataaru dhiphatiis ammoo jireenya tokkollee jijjiiruu dandeenyu waa'ee biluu dhiphatiis keetti furmaatan fidu. Yoo dandeette waaqa kadhatta yoo dadhabde ammoo namicha gorsita wantoota garaa garaa tolchisiisa waan godhuu dandeettu kamiyyuu adhuma tana tolche malee bira teettee dhiphatiis madda dhiboo ofitti yaamisa coggaarra namoota duuka dhukkubuu jiru sababa waan biraatiin moti sababa nyaata garaa garaatiif wantoota biraatiin moti dhiphinna akkuma kana ammoo dhukkubi garaa garaa namoota hedduurratti amma tan irra dhaggaran hir'ina dhiigaa fadhanii baay'ina dhiigaa fadhanii dhiboon kun marti maddi isaa harki guddaan dhiphatisarra hakaate tokko inni nuyyuu fuudhee mata kana wanni si caaleen jiru obboleessa kiyya yoo ati jiraatte wanni marti jira yoo ati hin jiraatin wanni marti hin jiru. Mucaan tokko nama gaa'ila walii uummatiisaaf waggaa hedduu waa hedduu irratti baasaa ture waggaa hedduu wal fuunadhanii walii waggaa hedduu gatuudhaan duuba guyyaa keessaa guyyaa tokko nama biraa itti teete nama biraa waliin kominikeeshinii dhibu kan damuu walitti dhufee na biraa jalqadde. Namoota hedduu mucaan kun hin jiraataayyuu achiin ka'ee namaayyuu hin ta'a hoola amma fijjeessuun dhabu maraatuun dhabadhanii baay'een namaa shakkan. Shoora shakkan keessaa nuti anillee maan ta'inna yaada dhugaafii na dhufe ture maaf jennaa akka malee elayeeraa akka malee waan jaalalaa namoota hedduun keessanii hin beektanii namni gaafa nama tokko jaalate jireenya fi maanii fi waa hedduu fi irratti dhiisa. Mucaan kun garagalee jecha tokko haadha ifi deebise dhugaa haga muraasaaf dhiphadheeraadha haga muraasaa waan ta'ulle wallaaleeraadha nami dhiphatiisa qofa danda'e waa inni ifiyyuu ajjeesaa ruse akka inni jiru irratti kaate. Garuu gaaffii akkasii jedhe sarratti deebii akkasii deebise in gaafadhe takkan teete waan sanii hin dabartuu waan sin jedhaa turanii lammoo namaayyuu teetaayyuu hin seene namoota hedduutti sababa addee fi
jireenna kee hunda isii kennite hin takaate eegasiin sirraa deemte deebitee waan namummaa deebitu nutti hin fakkaanne jedhanii gaaffii gaafataa turani gaaffii nama gaafate keessa haalli nama tokko deebii akkasii naa deebise. Ani kaayoof karoora hedduu qabaadhe waan godhuu barbaadu waa hedduu qabaadhe nama jiraachuu barbaaduuf nama hedduu jiraadhe. Akkana dheefi gaafadhe wanni an ta'uu barbaadu kun martinu wanni isaan guyyaa isaan ta'anu gaafa an jiraadhe ol ka'ee dhaabbadhe biyya tana laaleedhe waan ta'uu barbaadu laaleedhe addunyaan tun marti yoo an jiraadhe jiraatti yoo an hin jiraanne homaa hin jirtuedhe. Kanaafuu eega jiraatee kiyya wantoota kana muluu mul'isu ta'e eega dhabamiisi kiyya addunyaan tun yoo an jiraadhe hin jiraatte jechuudha gaaffii kana ila waan kana sinirra deebi'ee sinima addunyaan tun yoo an jiraadhe hin jirteedha yoo an jiraati homaa hin jiruedhe. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa hubannoo waaqi isaa kenneyyuu hin kadhadhaa waan kanaan naagaleedhe. Kanaafuu jedhe jiraattoota waan dhibii odoo hin ta'in jiraatisa kiyyaa dursa aansaa jedhe. Dhaggitanii jiraatisa amma jireenya keessan keessaa wanni isin dhiphisu waan jiraattaniif kana hunda dhaggitani. Yeroo hedduu seexanni akka isin dhiphattanuuf wanni inni godhu tokkoof tokko maa akka ta'e beektaa? Waan jirurraan caala waan hin jirre akkasiin dhaggitanuuf garuu waan hin jirreen caala waan jirutti jireenya keessan irra caala waa isin qaddanu caala jalqaba lubbuun jiraachuun keessa waa hunda caala lammaffaa lubbuurraan dabaree ammooni nagaa yookiin immoo fayyaan jiraachuun keessa waa hunda caala nama jiru dhiphateessa sanuu dhagga nama jiru dhabinna saniyyuu dhagga. Iyyoobi seexanni waan tokko godhe akka inni duuf haganni isaa lafarraa gabaabbatu moti kaayoon seexanaa inni guddichi akka lubbuu isaa lafarraa deemtu don ta'inni waan waaqi godhe ku akka nu homaa hin goone godheeti akka inni waaqa arrassee deemudha. Kaayoon seexanaa guddichi akka waa waaqi nu godhe akka nu homaa hin goone kana jechuun gara biraallee maani wanni nu bira jiru ku akka inni nu bira hin jirreetti namoota hedduu akka nu dhiphannu haa godhaaru hojii seexanaati kaayoo seexanaati karoora seexanaati waan nu dhanne moti waan nu qannu tirre baata mi'aadhaa cufaa hojii manaa tokko isinii kenna hojii manaati moti ammuma tana waa hojjettaa isinii kenna adda jirtan hojjechuudha mee wannoota qaddan barreessa wanna isin qaddannu wanna waaqi isinii kennee bacata wanna hin kennatamin hin caala waan nu kennatamee bacata kaayoon seexanaa hin dhiphattan jechuun gara dhiphinnaa seenuun dura jalqaban sodaata sodaa kaanti gara dhiphinnaa deema wantoota tokko tokko hin sodaatan hin dhiphatan jechuun gara biraatiin cubbu hin dandeettu waan kana waan hin dandeenye jecha waaqaan jedhu deebisuu jirra wani nu dhiphannee jireenya keenya raffinnu tokko cisaan jiru nama du'ee dhiphannee hin kaanyuu dhiboo dhiphannee hin fayyinu birrii dhiphannee hin finnu wantoota kamiyyuu dhiphatii isaan hin goonu maan godhii isaan fiduu dandeenya irraa hojjatii isaan yaadii isaan ammuma tana ka'isaa yoo hin ta'e dhiinyee amannee fudhatii isaan malee dhiphatiisi waan tokkorraan deebisu haati tokko ji'a 9 daa'imni eegageen duuba mallattoo mul'achuu jira ciniinsuu kana dhiphatii isaan fakkeenya dhaasisuu hin dandeettu kanaafuu maan godhuu qabdi amantee fudhatuu qabdi. Martinuyyuu waan dhiphachiisu waan nama dhiphachiisuu fi waan kanatti hin galuu hin jedhu bu'aa isaa waan sanii waan beekuu fi ittuma deema maafi wannichi bu'aa waan qabuuf kanaaf dhiphatiisi humna tokkollee isiniif fiduu hin danda'u garuu yaaddanii itti hojjetiisa waggaa keessa wanni dheeressu tokkoof tokkollee jiraate sammuu keessan jalqaba yoo jiraattanii wannooti marti jiraatte waan kana naa qaba jalqaba yoo isin jiraattanii wanni marti jiraate gaafa dhiphataa dhaxxanii qabeenya silaa yaaddanii waan geettan san bira eega geettanii duuba wanni isin nyaatta ammoon diqqaataa deema maanti kana balleessannaan kalee dhiphatiisa isin waggaa itti fixxan kanaadha dhiphatiisi tokkoffaa dhiibbaa inni isin uumu keessaati sammuun keessa akka wodedhu godha namoota hedduun rakkina wodedhuutti isaanii irra maarraa dhufennaa dhiphatiisa waa'ee ijoollee mana barumsaa maan kaffala abbaa manaa haadha manaa abbaa manaa ammoo waa'ee hojii wanni dhiphannu baay'ee tokko tokkoon keenya dogaafanne wanni dhiphannu hedduu jira angarumaa isiniin jedhaara dhiphatiisaa waan tokko fiduu hin dandeettan anaamoti Yesuus Kiristoos jedheera dhiphatiisaa waan tokko akka fiduu hin dandeenyu waan beeku isin keessa nami dhiphatee tokko ifirratti meetira tokko qofa wajjaa dabalatuu danda'u hin jiru deebiin hin jiru dhaggitee kana jechuun waan tokko fiduu hin dandeettu kanaafuu waan dhiphattan isaa hundumaa akkuma inni jiru dhiisaati waan furmaata irraa fiduu dandeettan ammuma sanaan jalqaba irraa hojjadha isini waa hunda caaltan yoo isin jiraattane wanni marti jira yoo isin hin jiraati wanni tokkollee hin jiru namni isin jaalattanullee yoo isin jiraattane jaalala sanii waliin sheer godhaa jira dandeettan qabeenyi isin hawwitanullee wanni isin feetanullee jalqaba yoo isin jiraattane barumsi isin jettan sullee jalqaba yoo isin jiraattane wanni isin ta'uu feetan mulu jireenya keessan gaafata yoo isin jiraattane duuba wantoota hundinuu jiraachuu kan danda'u kanaafuu jireenya barii hawwitu sani jireenya boruutti deemuu barbaaddu sani jireenya gammadaa jiraatuuf adda waan qadduun gammade adda waan jiru kana yoon gammadiin barii wanni silaati barbaadu sulle dhufeetti hin gammadu adda gammadi ka jalqabu adda jireenyi ka jalqabu malee boru moti boru addan ta'a adda ammooni bor ta'a addi boruun ta'a addi kaleen ta'a adduma jireenya jalqabe adduma waan jirtuun gammade adduma waan qaddu barreessa adduma ammoo furmaata irraa kennitu godhe adda
Kanaafu hundi keessanii haga dandeettanii jireenya keessanii irratti dhiibbaa akkasii ofirraa fidiisaaf yaalii godhaa. Dhiphatiisa dhabiisaaf waan godhuu qabda hunda godhaa. Dhiphatiisinuyyuu cubbuu dhiphatiisinuyyuu isinirra dhiibbaa fida malee furmaata tokkollee hin qabu. Barumsa kanarraa waa hedduu akka fudhattanii abdii qabaa. Viidiyoo biraatti haga isin bira dhiyaadhu turtii gaarii.